dubartiin durii imaamu Bukaarii deessi isiin ammaatun ammoo as deebiteetuma maran jenne beeki tan ammaatun immoo itu Bukaarii da'u jirtii jedhe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم جنون إبي أمبتين جرنا أدان نمني هندي يو وإيو وأرجي نهمو بتالالتو مرجلالتو يرو تكتوك بيتا أكنو ما نقول كان يرو نموت ينجر garuu har amma wanti nuti argaa guyyarraa social media fi media hawaasa kana gubbatti asnaan na hundinu waan baay'ee nama qaanessaa fi waan amantallee baay'ee keessa amantaati illee nama baasudha kana jechuun namoonni akkas waan akkasii fokkataa yeroo dalagan bira ta'anii ofii immoo uffata amantaa kaabbaa kan akkana gadi kaa'atanii biruma tatta'anii harka dhawu raajii tokko isinitti himuu deema nama tokkotu waan raajii tokko dubbatanii beeytanii dubartiin durii imaamu Bukaarii deessi isiin ammaatun ammoo as deebiteetuma maran jenne beeki dubartiin haadha alimaati haadha beekaati haadha ayyuuti haadha hundaati garuu tan durii Bukaarii deetti tan ammaatun immoo itu Bukaarii da'u jirtii jedhe waan siraaj kana jechuuni imaama gurguddaa addunyaa tana haga har'aati fi ilaa qiyaamessa attillee namni imaamu hadiisa kana ka imaamu Bukaariitti kun ka imaamu Bukaarii rawaalu imaamu Bukaarii namni jedhu hunda waan imaamu Bukaarii muhaddisa guddaa waan ta'aniifi dubartiin durii haadha nama akkasiisanii haadha akka imaamu Muslim haadha akka imaamu Shaafii haadha imaama gurguddooti kanaati fi warra addunyaa amma irratti bebbeekamtii gurguddoo qabanii fi islaamummallee utubanii asiin gahan kanniin haadha jajjabaatu duuba ture haadha akkas jala deessu duuba ture haati ammaa garuu tan akka harreedha Bukaarii deessu sanii Bukaarii harreen beektan Bukaarii jechuun ilmoo harree jechuudha kan akkas deessu ta durii Bukaarii deessi tan ammaa Bukaarii deettii jedhe komachaa turre maaf akkana jettettee kofachaa turre sirrii miti jetti jennee komachaa turre sirrii miti jennee garuu amma ofii argine akka akkas ta'ee fi dhalli akka ammaa kun nama akkasii akka inni ta'e ofii kenna argine viidiyoo kana daawwannee walitti adeemnu. walitti deebinee jirra argitaniitti waan ta'aa jiru daawwattanii jirtan ija keessanii waan ta'aa jiru jarri kun islaam akka marginu kanatti islaam yoo xiqqaate islaam jalaabii ofirraa qabanii uffata hijaab ofirraa qabu irraa darbanii niqaab ofirraa qabanii eddeen isaa itti wal gahaniitiin kanuma wajjiinu akka nama islaamaa akka nama rabbiin sodaatu akka nama kanaatiin immoo itu fuula kiyya homuu hin argin eega islaamummaan na dhoowwite homuu nan argin abbaa warraa kiyya malee jettee kaawwattee kaatee achi teessee garuu bakka san teessee garuu waan isiin dalaydu waan isiin daawwatu waan isiin harka dhooftuuf dhala akkanaa kana kaakuno nama akkanaa kana kaakuno kan namni reef imaamni sun jedhe kan sheeyni sun jedhe sun ka Bukaarii deesse jedhe sun ka akkanaa kana jarri kun mucattii tana loluu male mucattii kanaan xixuu turan sirrii miti jechuun ni turan ijoollee kana dhoowwu turan inni dhiirallee bira taa'ee harka dhaaf inni isiin dubartillee ammoo hijaaba irra darbitee niqaaba uffatteetu harka dhooftiif waan ijoolleen kun dalagan argaa jirtu waan ta'eef jabaadhaa ittiin jedhaa jiru akka gaarii jirtan jedhaa jiru mucattiin tun ijoolleedha fakkeenyaaf amma mucattiin tun ijoolleedha garuu isaan nama gurguddaa bira ta'a namoota gurguddaa dhogguu malan ijoollee ofiitiif jedhanii yookaan haadha bira jira yookaan abbaa bira jira yookaan obboleessa bira jira yookaan obboleetti bira jira jarri kanneen kana keessaa nafan irra darbanii jarri kun maaluma hambifate jettumii amma wannummaan jarri kun hambifate maali ta akkanaa ta ijaaba islaamaa uffattee niqaaba islaamaa uffattee Bukaarii dhaltii jedhan sun tana kuno zabana boodaa bara irra boodaa ka akka garbuu hansaraatiin lafa guuta jedhanii ka akkasiisan keessaa dubartiin akkanaatii fi dhiirri akka bira taa'u kun isaan tokko jechuudha. Isaan tokko jechuu jedhe kuna.
waan ijoolleen kun dalagaa jira ijoolleen kun amma uffata mulqannee yoo laaltan malee waan ormi dalagu fixataniira namni ijoolleen kun geeffatan bira tatteettee san biraa hin qaanoftu harka dhooftiif bira teesse yaa dubartii yoo waa jedhan dubartii arrabsitee yoo waa jedhan ekelee arrabsitee yoo kana jedhan ekelee arrabsitee no ila hono rakkoo akkanaa kana jira ka waan akkanaa fukkataa kana jira inni illee bira taa'ee akkasan dhiira bira taa'ee abbaa dhiiraatu fi nama abbaa intalaati abbaa ilmaati mucaa qaba mucattii qaba yeroo garuu wanti qaanessaan fuuldura isaatti aadaatti illee wanti hin tol amantitti illee wanti hin tol hojjetamu kan bira taa'ee harka dhaaf sirriidha jedhaan sirrii jirtaa jabaadhu harka dhaaniifi moolaarii ta'aafi jiranii jechuu hamlee godhaniif jabaadha wanni itti jirtan ajaa'iba maashaallah ni hijaaba kaattee jiteette wow maashaallah daa'ima harka qabdiin wow maashaallah xiyyatanallee akka ati fataa itti kan akkasiin fataa naa jettu godha jedhaa jirta akkanatti guddifachuuf daa'ima tanallee akka guddifachuu jetti jechuudha yaa bara dhumarra geennee tanarra geenne amma kun dhufnee amma asirra geenne feetu biyya keessa ta'ii feetu biyya alaa bakka kamittillee islaamummaan silaa si wajjin jirti namni amantii qaba amantiin isuma wajji deema malee biyya kanaa yoo baate maatii kan kee biraa yoo baate waan amantii keessaa baate ho'i sitti hin fakkaatin yookaan waan addaa taate sitti hin fakkaatin mucattiin akkas taatu kun illee an ba'afotti viidiyoon kun akkuma naanna'ee addunyaa kana wal gahee marsaa irra deebi'aa jiru kan gaafa ilmeen tantee dhaltee guddattee ilmeen tantee sooshaal miidiyaa kana fayyadamtullee akkanumatti sii ta'a. Har'a qofaa guyyaa borullee sii ta'a yoo ta'u hubatte malee dubbiin hamtu qabbaan nagarnu. Amman sii hima dubbiin hamtuudha borullee akkanuma sii teessi. Kanaaf kana argaa qaanofne iyyam saalfanne iyyam yoo namni dubartii akkana jedhee arrabsu yoo namni immoo nama akkanaatti jira dubartii keessa dhiira keessa akkanaatti jira jedhee arrabsu irraa lolaa tur abboo namni dhugaa isaatidha. Ilmi namaa waa argu malee hin dubbatu lafan duttu sareen jaan abo waa argitu malee jechuudha. Waa argee dubbataara namni. Badiitti dalagamaa jiru argee dubbataa jira namni jechuudha. Dhala akkanaa kanan lafa guutee maal godha namni kun waan silaa barbaadu alattuu geeffate amma waan ofii barbaadu maal godha amba afotti adda baabaya afotti haa caalu ka ganaa taatan. Kanaafi kana fakkaataniin waan hedduu gubbaan argu jirra saaxillee gabbaafnu malee dhoksaa nama ta'uu diddee gara duraatti saaxil itti fufachuudha kun marsaa jalqaba isa tokkoffaadha lamuu wal agarra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.